بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتني نجا فيا كيسني بغنا جراتني إفهم سوان سجلين كيوغا تكاتو تاتي إفهم أنا فلشا سنين جدا هرز فيديو بريدا أبدي سنين فيك جمع شوية لكن من دين ورا جمع دني ما شاء الله تبارك الله يا ربي نما اللي سنعمل كيسو بكا قدر ربي سنين حاجو ميديا كيسن كان ميديا وانغاري روح جتني تمل كوفتني كان مسفيدي biyyees fayyadee isinis irraa fayyadamtan Rabbiin isiniif haa godhu. Wallahi iddoo tokko nama gammachiisa. Namni ofii guyyoo bakka wayii gahee yoo waan gaarii hojjete hedduu nama gammachiisa. Asumaanuu nama jabaa tokko duuba Rabbii gaditti dubartii jabdutu jira. Dhugaa Rabbii hedduu tokko uummanni kun osoo jalqaba isaanii irraa kalaalan taate waan hedduu tokko barumsa namaa ta'u. Sababbiin isaa ilmi namaa haga fedhe nama qeequs haga fedhe nama xiqqeessus nama kuffisuu yookiin nama diiguu yookiin immoo waan tokko akka nama godhuu hin dandeenye irraa hubannaa jechuudha. Namni hundinuu hawwii irratti akkamitti akka duulaa turan ni beekna. Akka nam tokko ittiin dubbanne, akka nam tokko maqaa isii hin dhoofne, akka isiin mataa ol qabattee jiraattuuf immoo akka dubartii jabduu isiin taate nama biratti jaalatamtuuf ka godhe tokkoffaa Nasriyaanolee yookaan abbaa manaa isiiti jechuudha. Kanaafiyyuu osoo namni guutuun akkana ta'e, osoo namni hundi isaa akkana ta'e, keessattuu namni dhiiraa osoo akkana ta'e kabaja jaartii ofii beekee kabajee akkanattis namni illee kabajaa jechuu barbaadeeti. Akkasii inshaallah rabbi hunda keenyaafiyyuu waan gaarii nuuf haa kennu isiniin jedha. Akkasii obboleeyyan yaa warra qabdaniifis rabbiin nama gaarii isiniif haa godhu, isiniif haa qajeelchu. Kan qabneefis rabbiin jaarsa gaarii, jaarsa kabajaa ka rabbi sodaatu ka haadhaa fi abbaan eebbistee rabbiin isinii haa kennu isiniin jedha. Inshaallah miidiyaan kun ka Nasrii bichaa osoo hin taane ka Itoophiyaa guutuuti. Akkasumas ka Oromoo bichaa osoo hin taane ka Itoophiyaa guutuuti. Inshaallah miidiyaa keenya hunda eebbisaa. Akkasumas miidiyaa isaanii subscribe gochuuf hin dagatinaa isiniin jedha. YouTube hin qabanii, TikTok hin qabanii, miidiyaa guutuu qabanii. Inshaallah sumaaniin jajjabeessaa subscribe godhaa fi laayikii godhaa fi sheerii godhaa fi isiniin jedha. Inshaallah rabbiin isaan haa milkeessu bakka guddaadhaan rabbi isaan haa ga'uu daa'ima goonaa fi akkas isiniin jedha obboleeyyan tiyyaa tarii qaamaanis bakka isaan jiraanne yoo irratti argamuu baanne namni bakkuma jirutti qilleensarraa walii gammaduunis waan gaariidha. Dhugaa rabbii hedduu tokko na gammachiise wanti nas keessaa itti gammade yoo jiraate guyyaa gammachuu isaa haati isaatun bira jiraachuudha jechuudha. Akkasumatti hiriyoota inni jaalatu hiriyoota isa gammachiisuudhaaf jecha bu'aa bahii hedduu ce'anii haadha isaa tana akka isaa biratti argamtu haadha godhanii fi waliin gammachuu isaa qoodachuun hedduu tokko nama gammachiisa. Inshaallah hunda keenyaayyuu nama yeroo hunda gammadee milkaa'ee waan dalaguu fi waan karoorsee bakkaan gahee itti gammadu rabbi nu haa godhu. Rabbiin umrii haadhaaf abbaa keenyaa nu dheeressee nama nagahaan itti galee haadhaaf abbaa keenyaa argee du'aa irraa fudhatee milkaa'us rabbi nu haa godhu. Dhugaa rabbii osoo namaaf tolee haadhaaf abbaa ofii tana osoo namaaf tolee silaa bakkeen hin geessine hin jiru. Addunyaa tanarratti bakkee kun bakka namni itti bashannanu yoo jedhan bakka hunda geeffanna ture. Garuu wanni martuu dandeettii, maallaqa, beekumsa waa baay'ee barbaada. Wanti qabeenyaan ala sochoo'amu hin jiru. Qabeenya dhabutu irraa nu fageessee mana namaa keessatti nu hambisee. Kanaafuu inshaallah rabbiin akkuma jiranii fi bakkuma jiranii fi haguma humna keenyaatiin nama danda'ee waa godhee fi du'aa irraa fudhatu rabbi nu haa godhu isiniin jedha inshaallah. Hangara kiyyaa wallahi hedduu tokko irraa gammade rabbiin bakka guddaadhaan isaan haa ga'u yaada isaanii karoora isaanii rabbiin galmaan haa ga'uu fi inshaallah rabbiin nama haadha ofii tanarraa du'aayii fudhatee itti milkaa'ee borullee du'aayii haadha tiyyaa xiqqee balame jedheetiin irraa gammadu rabbiin isa haa godhu. Silaafuu ka wallahi nama ilma namaa kana ka lubbuun jiruu hin faarsuu jedhe Haacaaluuni. Sababbiin isaa jijjiiramuu danda'a waan ta'eef haga ammaatitti ani Nasrii kana namni nama fakkeenya irraa fudhadhee yoo jiraate namni miidiyaa kanarrattis namatti hin buune gosaan nama hin qoonne kan nama hin arrabsine kan yeroo ofii miidiyaa kanarratti gubee halkanii guyyaa nama walitti hin oofne isa kana argee hedduu tokko nama kabajaati nama kabaja namaaf qabu nama karoora qabu nama maatii ofiitiifis bakka qabu jaartii ofiitiifis ilmoo ofiitiifis bakka qabu rabbiin bakka guddaadhaan isaa ga'uu isiniin jedha galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Dr. Asli miidiyaan kun beekta miidiyaa guddaadha. Awaan miidiyaa hojjedhe baay'ee dhaadheessuun barbaadu warra akka Muhammad Siraaj fa'a beekaa gammachuu fa'a ijoollee
jajjabduu ogummaa miidiyaa qabantu as keessa jira. Gaafa hundeeffama miidiyaa kana hundeessinerraa jiini jahaffaan har'a kino. Proogiraamii gaafa duraa godhame tokko ni beeytaami? Isarraa gaafni inni suni gaafa guyyaa 16 godhame. Eebbisaallee har'a gaafa guyyaa 16. Akka lakkoofsa warra faranjiititti. Wallahi ji'a jahaa kana guutuu hojii irra ture. Guyyaa takka hin boqanne. Istiidiyoo kana mana guutuu walitti sirreessuu akka miidiyaa ta'u sirreessuu ijoollee fiduu iqaamaa isaanii sirreessuu hojjetaan dhufu kun ni beeyta Itoophiyaa irraa dhufuuf namni xaaxaa meeqaan dhufa sanuu viizaa hojiitiin fidda beeyta gaafuma dhufu irraayyuu iqaamaa kama miidiyaa kanaatiin biyya kana seenan. Ji'a jaha kana guutuu ani baay'ee miidhamaa ture baay'ee biizii ture waan kanarratti jechaan miidhaa osin jedhu miidhaa biraa himatu yookiin akka miidiyaa kaawwanii goofandimii gaafatu osoo hin taane dadhabbiitti dadhabame ibsuudhaaf jechaadha. Har'a garuu guyyaa ani itti boqadhee ijoollee kiyyatti illee mana kiyyatti illee jireenya kiyyatti illee deebi'uudha. Maaliif miidiyaan kun manaajara qabaa, itti aana jira, kaameraamaani jira, editara jira, gaazexeessitoota afaan Oromoo ka afaan Ifaatu jira. Waan kana an hin hundeesse malee an ogummaa sooshaal miidiyaa qaba malee ogummaa miidiyaatii miti. Isaanitti as rakkabee waan isaan hojjetan anillee garuu biiroo achi keessaa hin qabaa waan hojjetamu wanti taajjabuu hin jira. Sagantaa podcast. Ati haadha obsinaan intervii goota guyyaan kee guyyaa haadha obsinaan qofaa? Yaa jaartii birraa eegalanii miree biraazar maal manumaa kee jammaranii bar. Haadha obsinaan magaalaan guddoon godina Arsii bahaa eenyu jedhamti jennaan asaasa jette.